Ashamaa harka fuunee hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo isiniin jedha. Akkasuma kan warroonni immoo chaanaala kiyyaaf haarawaa taatanii sabiskiraabii gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasuma immoo warroonni gochaa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa waaqayyoon isin haa eebbisuu. Ulfaadhaa isiniin jechuu jaaladha. Itti aansuudhaanii har'a akkuma agartanii abdiisaa waliin jira jechuudha. Abdiisaa waliin taa'aa jira jechuudha. Waliin taphachaa viidiyoo xiqqoodha garuu viidiyoon kun irratti haasa'aa jira jechuudha. Innaa kanaaf immoo gaafii ijoollee baay'een immoo ammallee na gaafatanii gaafii sanan deebisuuf dhufe jechuudha. Maaliif namni tokko gaafaati gaafii si gaafattee akkuma isin jedhe gaafa dhiisanii akka waan nama san tuffattee itti fakkaata waan ta'eef sababa saniifan gaafii keessa isinii deebisuu dhufe jechuudha. Gaafiin na gaggaafatan ijoolleen tokko tokko mucaan kun waggaa meeqaa erga guddaadhaa moo xiqqaadhaa hagam ga'ee jira maaloo biraa hin galinis kannaan jedhan ijoollee baay'eetu jira. Hin galiniitii biruma dhiisii. Achuma taa'ii kanaan jettanis baay'eetu jira jechuudha. Yaada garaagaraa kan naa kennitantu jira. Mucaan kun waggaan isaa amma waggaa 3 himeetan jira durallee waggaa 3 fixee arfaffaa seenaa jira jechuudha. Mucaan kun galata waaqayyoo guddatee jira. Akkasumas isiniin jedhe immoo oolmaa daa'immaniitillee deemuu qabe jechuudha. Inni deema sa'aatii 4 taphata jechuudha. Bakka oolmaa daa'immanii dhaqee sa'aatii 4 taphataa jechuudha. Amma inni yeroo inni narraa deeme san yeroo inni sa'aatii 4 taphatu san bakka mana keessa nan hojjedha waan tokko kafana ijoollee kafana isaa beektan kafanni ijoolleen nama 5 ijoollee walumaa galatti nama 5 isa wajjin jechuudha. Kanaan hundumaa anatu miicaa kan namtichaa fi kan ishii qofaanitti haadha biddeena qofa hin miicine malee kanneen anumatu miicaa jechuudha. Innaa kana hojjedha yeroo inni narraa deemsanii dafee tanan immoo nyaatallee hojjedha gani dhufu sanitti jechuudha. Dhufee jennaan bakka hin beektan kaa daa'ima arabaa eeguu jechuudha. Re'ee biyya keenyaa eeguu wayyaa nama beekutu namaa beeka namni kun waan hin beeku jechuudha. Ani kaa akkuma haadhati waan ta'eef bakka dhufnaan na hojjisiisu bakka baay'ee na hojjisiisu. Innaa akkasii isiniin jedha guddatee jira amma galata waaqayyoo waggaa arfaffaa seenaa jira isiniin jedha. Inni biraa immoo inni lammaffaan biraa hin galinii maaloo biruma taa'ii hanga of beekutti jedhamnaan jechaa jirtanii galatooma warra akkas jettanis yaaduma qabdan barreessita waan ta'eef gaariidha. Obboloota koo eeyyanii ani durallee galuuf karoora giseen qabadhutti isheen sababa yeroo san isheen garaatti fiifan hafee ishee deessisee tan gala jedhee yeroo san yaadee ture. Akkasuma ishee deessisee tan ishee arrasee gala jedhee isheenillee nagattee hin galteetti namsee ishee amaaru kan boqotte sun jechuudha. Akkasumaan hafee galuuf kan ta'e jechuudha. Hafee isheen deechee jennee qofachuu xiqqoo haa bayyanattee dheekaa hin beektanii akkuma deecheen isheen itti jabaate isiniin jedhee jira. Bakka dhibee sun itti jabaannan han qoifachuu jedheetiin osuman akkana jedhuu kaammoo isheen gara rabbii deebite adaraanatti kennitee akkamittiin adaraa sangatee gala jedheetuman hanga waggaa kanaa mucaa kana wajjiniin taa'ee jechuudha. Walumaa galatti hanga waggaa kanaatiin wajjin taa'ee galata waaqayyoo immoo kunoo guddisee fi amma bakka garuu wanti baay'ee natti ulfaatu dhugaa waaqayyoo jechuudha. Animti yoo deeme akkamta eessa rafaa akkamittiin barataa isaanittis garuma barata akkuma ta'es ta'uu haa iyyus bo'uusuma barataa bakka animti iyyuu baradhaan jedha kan biraa dhiisatti obboloota koo dhugaa gowwaa nama gisee tokko daa'imti kunillee gowwaa nama gooti dhugaa gisee tokko maaliif anumtu itti baradhaan jedha takkaa kophaa kiyya rafee hin beeku erga mucaan kun dhalate anis kophaa kiyya rafee hin beeku walumaan rafna walumaan teenya ani rafnaan rafa innis rafnaa illee numa rafa bakka inni teenya numan taa'amaa mataan kiyya illee dhukkubne walumaanan taa'a jechuudha. Innaa kanaafuu bakka anumtu iyyuu akkaman ta'a jedhee waan akkasiisa yaada jechuudha. Maanan beeka waaqayyo matu beeka hundumaafuu waaqayyo beeka. Anis immoo hanga yoomitti biyya ormaa kan jiraannu
dadhabbii baay'eetu namatti dhaga'ama. Ofii keetii ilmoo godhachuutu jira, waan baay'eetu jira. Maatiin kiyya yeroo baay'ee gogga'anii na eeguu bakka jireenyi biyya ormaa maalli hagam kannaan jedhan baay'ee jiru. Na bakka kanaaf amma galuuf keessattuu wanti viidiyoo kan hojjisiise galuu gahee baay'ee garaan koo nama uuma'ee viidiyoota kana hojjedhee sababa kanarraa bal'isee wantoota adda addaa isinitti himaa jira jechuudha. Baay'ee garaan koo na bade jechuudha. Mucaa kana bakka osoo wanta namaan kennan malee osoo naa kennanii fudhadheen gala ture jechuudha. Garuu hin beektanii daa'ima isaanii namaan kennan jechuudha. Garuu hin beektanii jedheeti yaada namni daa'ima ofii keetii dhalteerraa kanatti guddisa irra garaa nama nyaata. Warri beektanii guddisa garaa nama nyaataa jedhu gizuma biyya jiru nagaa akkamitti guddisni garaa nama nyaattiin jedhaan garuu ilmoo ofiitii ol nama nyaatti jedhan akkuma san baay'ee akka waan ofii keetii dhalee maaliif namni dhale suni yeroo bakka dhalee guyyaa gizuma tokkitti san cannaqamus waan fe'es ta'u gizuma sanii akkasuma yeroo garaatti baatu ji'a salgalii san garuu guddisuu jechuun baay'ee ulfaataadha obboloota baay'ee ulfaataadha nama agartanitti beekanii daa'ima guddisuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Anta akka guddisee hin beeku ani obboleewwan keenyaa fuunee qabnaa akkas barbaadnu wajjin taphannaa akkasuma yaaduma bira rafa malee wanta akkasitti daa'ima guddisee irraa akkas godhee qayyaree maal godhu kana hin jiru jechuudha. Innaa maal jechuu barbaadatanii guddisni garaa nama nyaatti daa'imti guddisaa garaa nama nyaatti yoo jedhani waan sobaatis yeroo biyyaa garuu amma natti dhaga'ame jechuudha. Baay'ee tokko garaa na nyaata akkamittiin gatee gala kan jedhu garaa baay'ee tokko na nyaata jechuudha. Baay'ee tokko maal giddiin kun akkuma godhes godhu maal gootaree waatis nutis jireenya kiyya anis jireenya kiyya galee gochuufani yookaan gaa'ela kiyya galee gochuufa waan ta'eef bakka biyya ormaa keessatti hanga yoomii jiraanna akka yoomii tan bakka anis biraan nu jedharee bakka maaliif bakka hanga tokko ergaa kana afaan isumaan jedhu amma hin beeka nama hundumaa hin beeka waan ta'eef amma waan meeresaa ta'u kaawoo waan jedhee feegiroo naaf ta'etti dhufee na laalaa yaa guddate immoo inni iyyuu dhufaa bakka wanni godhu maaraan gochuu danda'a wanni godhu qabu osoo naa kennan ta'e iyyuu naaf fudhadhee galaan maa biyya ormaatti akkas dhaltee galtee daa'iman galattillee osoo namumti naan jedha jedhee odoo naa kennanii hin dhiisu garuu naan kennan hin beektanii araboonni namaan kennitu daa'ima ishee jechuudha. Kanaayyuu hanguma na amananiif daa'ima kana natti gatanii deemanii bakka barbaadan deemanii kaameraa malee bakka barbaadan oolanii galanii miti waan amananii malee osoo tokko ta'e daa'ima isaanii manatti iyyuu sitti gatanii deemanii kaameraadhaas eeguu yoo ta'ellee malee sitti gatanii deemanii jechuudha. Kan namaa kennan yaafu innaa namaaf hin kennanii wanti godhuun qabu obboloota koo guddatee jira amma. Bakka waggaa 4 seenee hoo jedhe bakka innis dhangala'aa karoorri kiyya of afoo kanatti waan ta'eef hanga as jirutti immoo waan bira jira. Gaafa san maaloon gochuu isaa waan naan godhuun qabu haatumti biddeenaa kun akka goote haa gootu malee wanti hin godhuun qabu maaliif namni jireenya ofiis galleenus jireenya keenya gaggeeffanna malee biyyuma ormaa keessatti bakka waanuma dhugaa dubbachuuf akkuma isiniin jedhani dhugaa rabbi kaman galuuf ta'e sababa kanaaf malee sababa ookiniif qarshii akkasiif taa'an jiru jechuudha. Sababuma adaraa isaaniitu na teechisee waa hunda domaatiin koonaan jedhu bakka galee si gahee maarraan goota waan bakka ati hoo ishii ati kan ofii irmaa guddistaa kan kee hoo naan jedhu bakka sabuma saniif maaliif akkuma isiniin jedhe adaraa hin ulfaatti boruun waan taanu beenu jedheetu mana obsee danda'ee haga kana geessisiise mucaa kanaa jechuudha. Lumaa galatti na akkasii kana fakkaata isiniin jedha obboloota koo haalli daa'ima kanaa isiniin jedha kanuma hundumtuu carraadha wanti godhan hin jiru maal beeka akka garaan koos na danda'a jedhee illee hin yaadu yeroon ta'uyyuu nan boo'a. Yeroo irra rafnee wanna hammatee rafu yoo na hammatee rafu takkaa ijoollee akka namaa algaa irra kophaa rafu bitanii fi takkaa algaa kophaa irra rafee hin beeku mucaan kun wanna algaa isaa addisii hagamma jira jechuudha. Takkaa kophaa rafee hin beeku takkaa jechuudha. Akka ani algaa kiyya irra wajjin ulaammannee rafna
baxxaniyaa tokko uffannee jechuudha. Malee akka namaa qophaa raffisee hin beeku. Baay'ee garaana nyaata ijoollee. Maal akkan ta'e hin beeku. Waan akkas ta'es hin beeku. Baay'ee ulfaatadha. Waan an godhuun dhabe ijoollee. Waan ooduu naa kennanii fudhadheen gala. Naaf hin kennan garuu. Baay'ee garaana nyaataa bira. Waanis waaqayyo isaa guddisu waan nan jedhu hin qabu dhugaa rabbii waan an dubbadhu hin qabu. Yoo nan gala jedhu kana yoo maqaa faa dha'u seera ciisa faanan bu'a. Yoo akkas nama hammatee raftu daa'imti baay'ee ulfaata jiru. Nagaa ta'a fayyaa ta'a hundumti keessanuu waaqayyo isin biraa jiraatu.